Wantoota keenya lafa jirtanitti ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin hunda keessan ga'e jechuun barbaada. Yeroo baay'ee ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu kabajnu wanti yaadachuun nutti jiru muraasni sagalee Waaqayyoo keessatti tuqamanii jiru. Yaa ta'u malee nuti ayyaana akka ormaatti hin kabajnu. Amantoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti amanatan amala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos argisiisee deeme sana hunda yaadachuudhaan nuuf duusaa, du'aa ka'uusaa, deebi'ee dhufee nu fudhachuusaa kan itti yaaddannu ta'a jechuudha. Yommuu ayyaana kana yaaddannu Yesuus nama hundumaa akka jaalate nutis nama hundumaa jaalachuudhaan nama hundumaaf lubbuusaa dabarsee akka kenne nama hundumaa waan qabnu kennuufidhaan gargaaruutu nutti jiraata. Yesuus lubbuusaa kenne. Waan qaburraa miti kan inni nuuf kenne. Nuti immoo waan qabnurraa kennina. Inni lubbuusaa nuuf kenne hin qusanne nuti immoo walii kenninu qusachuun hin barbaachisu. Biyya lafaa kana keessa yeroo jirru waan hundaan guutuu taanee jiraachuu hin dandeenyu. Biyya lafaarra amma jirtanitti rakkoon hin jira jedhamee caafamee waan jiruuf. Rakkoo kana jalaa ba'uudhaaf, rakkina kana jalaa ooluudhaaf baay'ee waan hojjenneef, baay'ee waan xaarreef miti. Anuma qabnu sanarraa kennaati isa qabnu nu Waaqayyoon galateeffachaati jiraachuutu barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo keessatti Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 31 yoo dubbistan egaa yommuu nyaattan yookiis yommuu dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa jedha. Yeroo nyaannullee akka Waaqayyoof ulfina ta'utti nyaanna. Nuti ofii keenya nyaanna malee abaarsa nurraa nyaatu yookaan diina nu wajjin nyaatu homaa qabna. Namni baay'een akka hafuurri hamaan wayii irra jirutti kan nyaatan jiru. Nyaataas kan qusatan jiru. Namoonni fayyaa akkas jedhu. Nyaata akka kiniinitti yookaan akka qorichaatti nyaadhu. Yoo baay'ifte garuu qoricha akka nyaataatti nyaattaa jedhu. አማርፋን ምግብ ስትበላ እንደ መድኃኒት ብላ እምቢ ካልከው ካበዛው ግን መድኃኒት እንደ ምግብ ትበላለህ ይላሉ። ማለት ሲቆር ባየኛቴ ነምን ባየነ ያነረጥ ነው ቁብሰቱ ጮመኛቹዳን ኡጊቲ ባይሱዳን እነ ቁብሰቱ እነ ካንሞ አገቡ ኦሌ ቡሌ ጮጋራንሳ ደዋታ ሄዶ ቁብሰታ Ati kuftee dhukkubsatta nus nama wanyatu dhabee dhukkubsata. Gayin kan qabdu isa Waaqayyo siif kenne hiriifirraa yommus kanati nyaatullee siif sifaa yommus umuriin kee dheerata yommus fayyaa gaarii bulta yommus eebba Waaqayyo keessa jiraatta. Yesuus lubbuusaa siif kenne ati immoo kan qabdurraa kennuun akkamitti ulfaata. Kan siif kenne isa. Watiin indaanqoo kophaa, kitifoon kophaa, karree kophaa, kan qotiyyoo kophaa, birziin kophaa, kennettoon kophaa, soofiin kophaa. Maal inni kun hundi tokko hirga dibaasi namni itti fayyadamu. Ulfaadhu Waaqayyo si eebbisu qooqana kaafte qooqni kee siif haa ka'u jedha siin iyyeessi. Ebbi iyyeessi nama eebbisu ebba akka waan namatti qabatee gadi nama lakkifne yookaan akka maastishii wayiitti keessa namaatti qabata. Salafarratti sitti qabatu bichaa yaadin. Galmee waaqarratti illee siif qabata. Tsaabse si galmeessisi. Yommuu waan akkasii goote fuula Waaqayyo fuulduratti ulfina gaarii akka qabdu bari. Kanaaf ayyaana kana yommuu kabajnu wal jaalachuu wal nyaachisuu, wal baasuu, waliin kadhachuu fi wal eebbisuudhaan akka dabarsitan waamicha kooti. Ayyaanni Waaqayyo lafa jirtanitti hunda keessa wajjin haa ta'u. Ayyaana gaarii yeroo dhiyoo keessatti yuutuubii keenyatti ni deebina. Isiniif lallabna sagalee Waaqayyo keessa keenya jiru isiniif ni qoodna. Bubbee xiqqoo dabarsuuf gaaffii yookaan addaan kutiinsa humneerra. Yeroo dhiyoodhaan booddee immoo itti fufna. Nagaan Waaqayyo lafa jirtanitti hunda keessa wajjin haa ta'u. Ayyaanni kun kan eebbaa kan fayyinaa hunda keessaniif haa ta'u. Ulfaadhaa. Ameen.